وفيدرا أما وان قبل وان قبل Let's go والله فتت أجهم جرب وان قبل نودي كيسن يروكنا حققوا كسر ada sampurku ternyata di kesini ada big respect easy akan jadi big oh my god Samira oh that's an income oh my god ada gila Romi Bondu saja oh my god akan jadi hey Asma Irsa bos Andriva Bahrain Bahrain akan jadi kami my love dari oh my god Irsa jadi sini kamu surprise nak buat ni Bontu kerja Bahrain oh my god dari my love gara tu mi gume doktor oh my god Islam is peace wallahi jadi sini kamu zamu Islam is peace abda aku gaji tu sini kamu wallahi apa tu wallahi deh undi kesan gara tu mah Balio asli doktor walabu wallahi jitte sinin gabo oromo diga ko tiyidi Islam is peace samu hadira ora Bahrain jitte sinin gabo bin oh my god Islam is peace doktor hiya tabajama zala tama jitte sinin gabo wallahi Hussein ay oh my god Agara is in bed. Agara. Thank you so much. My family. Oh my god. Wallahi galatoma jecha sinin kam hundi gelsan okay khalas see you bye see you our kids kita kada live assalamu akan achiwan galatoma ega tufama edika sadia furat kasi na kumitayon milena ko dan tabi sene terrabu na koy milena ko sene ko la sange jara comedy tabi mi tamay share berani tokko sotay baye gari ye tokko matan alis tokko makan siriga tokko marat tama to bareda da मैं इसिन वल दुब्बदाती थी वली गला का गिफ्ट रखे ओके तो जीवन में रहती ya warre karo akka antinitti tokko mayo tahe bereda dani yada kiya male sadi wal internet turre warre karo yo tokko tahe irra mordan akana fakkatu wanuma gema fi
taphni tapha tokkollee ta'u rakkoon qabu gooliin tokkoo fi taphni tokko nama amansiisuu yoo ta'e malee gartee homaa rakkoon qabu sanillee. Yaa isiidhaan sadii waliin jenne already hin beekne murteessine. Best of three jettanii? Best of three waliin jenne. Akka isaanii si wajjin laaltaa Bakka sanillee akkas taaptaaf nu gootanis dhaamsachuu barbaada. Warroottan gizee isaa moosistan boodarra warri jirtan kun hundi akka yuutuuba kan jedhetanii sabskiraayib naa gootanii isin gaafadhaa Oromoo tiyya kabajaa fi jaalalaan wardaattuu jaa viidiyoo ajaa'ibaatiin irra gadhiisu deema dhaqaa sabskiraayib naa godhaa. Hundi keessanuu mucaa kana gaa injifatuu qabaa bira naa dhaabbadhaan isin jaa. Fatii as tatteenye gadu'aa itti sii goona kun mana guutuudhaan ayaa. Inshaallah baay'ee takka galatoomaa hundi keessan baay'ee takka galatoomaa warroonni asirratti isin argaa jiru kan isin agarres egaa jecha amma kana isin qabu hundi keessan warroonni gastii biyyaatti argamtanii fi dala kana keessanii taaftaa beekaa jedhaa jirtan hundi keessan jettee isin qabu jedha kanuma isin jedha waan qabu baay'ee bakka maashaallah taaftaa billee mileena kudhan tuqaa sadii galee jira. Itti fufaa bakka wanti keessan irraa gadduun amma tarsiimoo xabaamoo ati jabeessi qabi namni kennan beeku laal yeroo osoo wanti dabiliin hin dhufin gadhiis ibsi chaalenjii osoo hin dhufin irra gadhiis. Waan san laa isii miti osoo hin taane isi kun isiin ilaallatu si ilaallata si galee namatti sirriitti himi yeroo namni waa kennuu fi yeroo namni waan kennine. Yeroo dabiliin dhufu malee waa takka ittiin kennina. Mallattoo TikTok immoo yeroo hunda yoo kennitan baaraalii mana ol kaasa mallattoo TikTok kenna haga argiteetiin hin xabne eegalmutti haga xumuramuttis. Riinatti hubachiisaa deemate bakka asirraa gadduun inshaallah rabbiin injifannoodhaan si agalchu. Dabalataan immoo akkuma amma jette taphni tokko haa ta'u jedhiin isheedhaan. Maaliif namni waan qabu tapha jalqabaa irratti fakkeennee booda waan kennu dhabuufa danda'a waan ta'eef kanaaf tapha tokkorra ciccineetiin deemu wayya. Hangasif immoo as jala taa'atii taap godha asirratti sheer godha. Ammas nama kun digdamni mooraalii namaatiif illee taphni tokko osoo ta'e bareeda. Salaamu alaikum. Haga isin gastii irraa baatu taap godha hanga inni dhuftu irraa baatu. Taap godha. Oh as jirani? As jirtani? Salaamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jira jirtu. Kaamulee asii jirani? Jirtani? Guyyaadha. Oromoon galaan irra dhagalaana injifannoodhaa walitti deebina hundi keessanuu taap koppiliinkii akkasumas giiftaroota irratti sheer godha. Fatiin akkuma beektan geemaraa miti tiktookaraa nama gandummaas qabuu miti nama amantaas qabuu miti. Garuu warroonni kuuwwan eessa jirtan warri akka haadha faatee warri akka aslii eessa jirtan maal dhuftanii taap hin goosisinaa fi biyaansi jechuudha. Innaa hundaafuu warri dhuftanuu ni ga'a. Oromoon galaana irra dhangalana waan ta'eef waan qabdan iski chaalenjii irratti taphni tapha tokko waan ta'eef mo'annee walitti deebina waan ta'eef taap koppiliinkii sheer godha isin jedha injifannoon kan kennaa jechuudha. Amulee waaressanii buna wal waamu wallaa firri. Guys, asumaan immoo namoonni 14,000 jala jirtan kuni hundi keessan warra asitti argamtan galatooma namoota asirra jiru kanallee mallattoo iddoo irraa balleessateeti fooloo wal godhaa wal jabeeffadhaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu tokkummaan dhaabannee mucaa kana bira akka moosifnu abdii qaba. Taphni tapha tokkos ta'u lamas ta'u mooraaliidhaaf namni waan biraatiif miti geemii kana yoo taphatee jedhe mooyamuun hedduu tokko nama dhagahama. Wallaahi namoota geemii taphate beeka waan ta'eef jabaadhatti bira nuu dhaabadhaa akka mirgaan galu inshaallah abdii qabna waan ta'eef. Mee akkaawuntii kana namni 14,000 jirtan kun fooloo godha. Maal isinii godha miyyoo fooloo godhanii hundi keessanuu fooloo godhame. Fooloo godhaa hundi keessa warra jala jirtan akka taphni ga'u jechuudha. Taaptaabii kanallee dhaabinaati. Diidama gallee abdii. Yaadi nama kuma nama buufne beekira nama biraa guyyarraa nama isin cinquu miti jechuudha. Nama asirra bahee guyyaa mara isin boo'ee taaptaabiin gurra isin duuchee isin rakkisuu miti. Guyyaa takkittii kana immoo hundi keessan mataa ol qabaa waan dandeettaniin taaptaabii fi sheer koppiliinkii kana itti muddaa. Daqiiqan haa dhumatee jira waan ta'eef haga mucattiin gastiraa nama buuftuuf jabaadha namni haa dabalu 15,000 jirra nama 20,000 biyaansi jechuu taphni haga eegalutti namni 20,000 tapha wayittii dhumatu 15,000 qabachuu jechuudha. Nama 15,000 let's go. Itti kufsiisa jabaadha taaptaabii kana qabaa. Bakka mucattiin dhufuufis guys dafa nama 15,000 fidaa sheer godha sheer godha taaptaabii sheeringi abdii ibsaa abbaa jaalalaa ol galcha. Ibsa abbaa jaalalaa ol galcha. Ibsa abbaa jaalalaa ol godha sheer godha.
Mangari fakkaata. Rabbi seans. yaa fi mati godhachu koppiliin kifi taaptaabii kanatti muddaa warra asirra jirtanillee fooloo godhaa qabu yoo mucattiin kana buuftu taate gaddu hundachu hundi keessan jabaadhaa itti muddaa taaptaabii kana taaptaabii fi koppiliin kana irraa kaasaa jechuudha warra